Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota himaatiiwwan meelbaa HD irraa akkuma beekamu viidiyoo bareedaa tokko qabannee isin dhufneerra. Viidiyoon keenya irraa kun immoo appilikeeshinii ajaa'ibaa tokko baay'ee isin gargaaru tokko qabannee isin dhufneerra. Warri maatii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun hin dagatina. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo hundumti keessan laayik gochuudhaan jalqabaa hin jedha. Har'a ispoonsara keenya irraa kan ture paandaadha jechuun koo waalpeepariin keenya irraa paandaadha jechuudha. Yeroo hin gubiin gara viidiyootti. Appilikeeshiniin kun akkuma argitanitti tiraanspaarenti moodii jedha. Kan inni isin fayyaduuf immoo ofii keessanii yoo faayidaa isaa beektu jedhee yaada. Faayidaan isaa yeroo waan tokko fayyadamtanii dudduuba silkii keessanii arguudhaa fi ijaan ilaaluu osoo hin taane ijaan gaafa ilaaltanii namni sirratti naqaa wanta danda'uu fi silkii keessan qabattanii nama akka geemii taphatu yookiin hojii biraa hojjetutti ilaaluu dandeessu jechuudha. Walumaa wajjin ilaallu jechuudha. Amma aappii kana akka bantaniini aappii kana akka bantanii maal jedha, don't use while driving or doing an activity that requires your full attention jedha. Kana jechuun isaa yeroo konkolaataa garaagaraa keessa jiraattanii kanan fayyadaminaa jedha. Sababiin isaas konkolaataa ofuun attentionii isin gaafatan ta'ee fi gaafa konkolaataa ooftan fa'a hin fayyadaminaa jedha. Kana booddee instruction isaa keessa galee immoo isin agarsiisa jechuudha. Shake device to increase transparency or not to rough jedha. Kun maal jechuudha? Kan appilikeeshiniin kun akka kan inni isin fayyadu akkuma isin hime yeroo waan tokko fayyadamtanii dudduuba moobaayila keessanii wanti jiru sana malaan ilaaluuf isin fayyada jechuudha. Kana immoo tiraanspaarensii jechuun akka inni wantichi sirriitti isinitti mul'atu yoo barbaaddanii fuutanii silkii keessanii irraastu jechuudha. Silkii keessan gaafa raastanii intiniin isaa isinii dabala jechuudha. Tiraansparentiin isaa isinii dabala. Gaafa keessaa baatan exit back button from any application jedha. Kanaan keessaati back buttoniidhaan dudduubatti deebi'uu dandeessu. Open application from the splash screen jedha. Splash screenii marra barbaaddanii banuu dandeessu jechuudha. Kana booddee okee gootu kana wait goonaa jechuudha. Amma isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana booddee go isheettu argaa jirtu go jettu. Kana booddee halluu gootu kana aappicha keessaa beera akkuma argaa jirtanii dudduuba koodhaanii laaptooppiin na fuuldura jira jechuudha. Laaptooppii akkuma argaa jirtan laaptooppii isin argaa jirtu. Waan immoo hojii kan biraa hojjechuu ni danda'a yoo barbaade waan garaagaraa fayyadamuu ni danda'a. Kana immoo akka inni sirriitti isinitti mul'atu yoo barbaaddanii silkii keessan sheek gootu. Kana booddee akkuma argitanii xiqqoo ishee dabaleera tiraansparentiin isaa. Yoo aappichi isinitti dhufe immoo mucaan kun maal gochaa jira? Dhokkatii maal ilaalaa jiree akka isin irratti hin shakkinee fi kaameeraa silkii keessan harkaan qabdanii dhoksuu dandeessu jechuudha. Gaafa kaameeraa silkii koo gadhiisu immoo akkuma argitanii dudduuba silkii koodhaa wanta ta'aa jiru salphaatti arga jechuudha. Fakkeenyaaf geemii taphadhee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf geemii taphachaa jira. Akka nama geemii taphachuutti waan dudduuba laaptooppii koo irra ta'aa jiru ilaaluu ni danda'a jechuudha. Akkuma argitanii laaptooppii irraati waan garaagaraa gorogoraa asuma keessan silkii keessan ilaala jechuudha. Akkuma argitan asiiti geemiin taphadhaa. Asiiti immoo laaptooppii keessaa wanta ta'aa jiru ilaalaa jechuudha. Akkuma argitan akkasitti waan laaptooppii keessan irra ta'aa jiru akkasumas faayidaa isaa isinumtuu beektu jedhee yaada jechuun akkaataatti gargaarama keessan irratti murteessa jechuudha. Appilikeeshiniin kun baay'ee isin gargaara jechuudha. Appilikeeshinii kana iddoo isin argattanii buufattan akkuma isinitti viidiyoo keenya kanaan dura irratti isinitti hime diskiripshinii irraa akkasumas koomentii iddoo jalqabaa irraati argattanii buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana akkuma argitan dudduubaan akkuma argitan harka koos gaafa sochoos harka koo argaa jira. Appilikeeshiniin kun baay'ee akka isin gargaaru abdiin qaba. Kan isin argattan akkuma isinitti hime diskiripshinii irraa akkasumas koomentii iddoo jalqabaa irraa argattanii buufachuu dandeessu jechuudha. Warra mammaatti viidiyoo kana laayik hin goone laayik godha. Akkasumas warri gara chaanaalii kanatti yeroo jalqabaaf dhuftan immoo sabskiraayib gochuun dagatinaan jedha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata ture nagaatti.